yoo yaasha marka fuuna kan fayyaa keessa ni jirtu ilmaan Oromoodha. Waa'ee takkaattu na dhibe beektaan abbootii gadaa karrayyuu akka isaan itti fixan osoo beekanii abbootii gadaati yookaan sheekidha abbootii amantaati jedhanii wanti isaan haasaa jiran wantoota nama jibbisiisudha jechuudha. Warri bilxiinaa kun warri garaa isaaniitiif bitamee ilmaan Oromoo gabrummaa jala cabsuudhaaf jecha empire kan irratti suphuu barbaadan abboota gadaa warra of hin jaan kanaadha jechuudha. Abboota amantaa warra of hin jaan kanaadha jechuudha. Warra sirna kanaaf ergamee ilmaan Oromoo bakka adda addaatti mootummaa fannoo wajjin uummata Oromoo fixaa jiru kanaaf gaachana ta'anii ilmaan Oromoo warra hidhatee jiru golchuudhaaf jecha ifaajjan jechuudha. Kanaaf hattoonni kun nurraa dhaabbachuu qaban. Hattoonni kun yoon ifi dhaabbachuu baatan adabbii ni argatan isaanis. Maqaa abbootii gadaa balleessitee haadha siiqeeti maal jedhanii wanti isaan ololan kun wantoota jibbisiisoodha jechuudha. Kanaaf saroonni kanaa kun nurraa dhaabbachuu qaban. Warri impaayera kanaaf ergamaa jirtan abbootii gadaa haadha siiqee ofiin jettanii afuuftuu cufa wanni isin irratti ololtanii galchitan yookaan immoo namni isin loon bosonatti galfattan hin jiru jechuudha. Yoo duraan warri bosonatti ergattan jiraate warra san galfachuu dandeessan kan san jechi immoo warra haqaaf dhugaaf jecha bee namni isin galchitan hin jiru isa kana quba qabaadha. Kanaaf mee waan isaan jan dhageenya walumaan dhageeffanname. Waqalaalii gali lafalaalii gali naqayaan gali si gaafallee gali si waamallee gali. Rabbii jedhi nuu gali haati ta'e boochee nuu gali abbaan kee boo'e nuu gali qeesii jalatti kootu kuffisi galchinaa nuu gali sheekii jalatti kuffisi galchinaa kootu nuu gali ilma keenya diina biraatii miti kootu nuu gali. Macaafa qulqulluu qabannee isin kadhachaa jirra. Nagaan biyya keenyaaf tokkummaan biyya keenyaaf akka ta'u nagaadhaan gara biyyaatti akka galtan kunoo maqaa isa waan hundumayyuu danda'a ta'een maqaa Kiristoos Yesuus isin kadhachaa jirra. Koottaa nuu galaa gara ummataatti makamaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Biyya keenya biyya nagaa godhu. Ameen. Biyyi keenya nagaa haa taatu. Akka mootummaatti yaanni kenna warra nama ajjeeses akka namni biraa lammata irra deebi'ee hin duuneef waamicha isa xumuraa har'a abbootiin amantaa sheen qeesiin barsiisaan barataan caasaan nageenyaa manguddoon haawwoleen siiqee isinii waan taasisan nutis akka mootummaatti waamicha isa dhumaa abbootiin amantaa haati siiqee barsiisaa Oromoo fakkaata fedheessaa gootan Oromoo fakkaata waan maxxantoon nu goote ni dubbannaa gaaf tokko waan dhagaa nu goote ni dubbannaa.